as reed argitanii suutana dubbadha suutana dhaggeeffadha. Hello nageenya jaalalli gooftaa isin baay'atu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii obboleewwan koo jirtu baga jiraattan isinan jaalladha. Obboleettiin koo tokko warra amantaa birootiin illee baga isiin ga'e jedhi isaanirree warra amantaa musliimaallee tarii si hordofu kan si hordofu as keessa jiraachuu danda'anaan jettee turte maay habiibti maay qonjo maay galbi maay indoomi maay timaatimi maay filfil wad shaallah shamasግናለሁ ani iddoo tokkottanii baga isiniin ga'e jedhe maaliif baay'aanatu gammadee ilaalina kan dhiisa kana intaqqasiina ammoo firaashii sana intaqqasiina maay habiibti ani iddoo tokkottanii gammadee baga isiniin ga'e jedhee torbee darbe kee dubbadhe ture maaliif gammadee gaggabee baga isiniin ga'e maay habiibochi maay qonjochi isiniin jedhe beektu waggaa naanna'ee dhufuun kan nama ga'u gooftaa bicha malee homtuu hin jiru maallaqa miti beekumsa miti fira miti waan kamiyyuu miti waan kami waggaa naanna'ee dhufuuni fayyaa kan namaa kennetti nama ga'u warra amantaa musliimaallee allaadha warra amantaa keenyaarree yookiis amantoota biraallee kiristoos jechuudha waaqayyo maqaan isaa ulfaatu akkamitatti bareede. Arra akkanatti qarqar jedheen viidiyoo isinii waraabadheen ganama diida deemeen ture mucaa soortaatti gate kan uffadhee tan qarqar jechaa isinii waraabadheen kun immoo istaayiliidha beektu kun immoo faashiniidha uffanne isinii waraabadhee tan qalbiin kan koo mucaa gattee akkamitti silkii baattee deemtee qenni si godhee viidiyoo waraabda kanaafuu qaxxi jedhiitii iddoo baate deemi naan jenne naa ajaje qalbii keessa sin ajajee beeka baga jiraattan isiniin jiraanis galata waaqayyo otoon komentii wayii dubbisuun komentii wayii arge sinan jaalladha. Silaallee viidiyoo waan biraan hojjedhe deebisanii yaade buleettiin tokko gargaartuu yookiis garramee jechuus barbaadetti maqaan kee garuu na dubbifamu dide akkana jette gaaffii na gaafatte obboleettii tokko immoo dhugaa kee jette maay habiibti maay galbii dhuguma imbeetu YouTube show maqaa dhaabbatti imbeetu dhuguma jette talbaan hin hojjetaa jette tokko kaseellee tokko maal jette Yordaan keessa wanni tokko illee hin jiru yeroo fuula dhiqannuyyuu hin jiru habiibti tiyya mataa sirreeffachuu miti rifeensa sirreeffachuu miti kanaafuu yeroo biyya galle sirreeffannaa jette waaqayyo nagaan si galchuun jedha isee tokko immoo please isheen tokko please hin jenne kashii ganaa isheen tokko immoo maal jette beektu qibaatii sana birrii meeqaa bittee naa jette qibaatota kan ta'e keessa screenshot godhiitii itti mariitii natti agarsiisi viidiyocha irratti argiteetta waan ta'eef meeqaan akka bitame suuqiin natti dhiyoo jira dhaqeen gaafadha ani hin binne dhugaa dubbachuu fi ergan Dubaay yookaan biyya ormaatii galee fayyoo jaalalaadhuman ta'e fayyoon keenyaas maqaa isaatti maakaa jiraa keenyatu bahee naqeen nagadee fida malee fayyoon keenyas gabaan deddeemtu argitaniittu suuqiin deemtu haadha mucaa taatee duraan innaan achi jiru maani fayyoon maaliif ofiitii dhaxxeen nagadattu dhiirri maa nagadaan jedha amma garuu eessa dhufe aanaa teelaa waxxaa mattoo ziga ana irratti ol bahee dhugaa dubbachuu wanni kun irrate wanni kun guute maal bitee dhufu maal tanqate maal sii godhu maal sii bitu maal barbaadde qibaatee akkamii barbaadde kan jedhu soorsaadha dhugaa waaqayyo isinin jira waaqayyo dimee sanaaf dheeressu isinillee isinin jaalladha naa jiraadha isinin jira qibaatii isatu bite hagan ittiin biterree hin beeku ani immoo suuqiin as dhiyoo jira zarii qibaatii kana ajjira waan ta'eef rakkoo hin qabu suuqii babbahuu jalqabeera waan ta'eef dhaqee nan gaafadha haadhoo tiyya tiruu tiyya onnee tiyya galbee tiyya indoomii tiyya itti mariitii naa ergi screenshot godhadhuutii hanata barbaadde sana asin jedha isheen tokko immoo please arabiffaan tissaa jechuun maal jechuudha naan jette naaf deebisi maaloo jette jirti obboleettii tiyya yoon dogoggoruu baadhee qonjoo tiyya bareedduu tiyya tissaa jechuun lakkoofsa jaadha afaan arabiffaatiin egaa arabiffata eeyyuu tarii biyyoonni garaagaraa dheereffadhee namti toon dubbadhu arabiffata eeyyuu biyyoonni garaagaraa maqaa adda addaa qabu fakkeenyaaf bishaan Dubaayitti jedha waan bishaan jecha bishaan jedhuu fi jecha chitti waan biraa jedhu sibiratti waan biraa jedhurree waan biraa ta'uu danda'a kanaafuu tissaa jechuun akka ani beekutti arabiffaanii lakkoofsa jaha nama wallaala
laalladhee dhufeera namni wayii raafa eeggadda boochisaan viidiyoo isinii waraabee dhugaa waaqa baga waraabee immoo isiniin jaalladha maaliif jedha nama baay'ee naa laale ta'u kaa handee akka warra kaanii 7 laaluu hin diddani maal akka ta'e beeku amma fakkeenyaaf viidiyoo sana ittan ta'e biyaasaa ammaattiin irraanfanne ajandaas dhabee miti kan hin dhufe amso soorii ishee yeroo tokko waan nan ariifadhuuf kennaadha maal gootu dhaggeeffadha warree baroonni yoon jedhe maal gootu kennaadha kana akka nama tokko akkam jirtu fayyaa keessan subscribe godha arrana irraanfadhe subscribe like istuka maaliif jedha viidiyoon eeggadda waraabee namni 2 darbaat ilaaltanii laakiin keessan dhugaa rabbi laakii 200 qofa maarrakkoo qabame marroon jenne maaloo jechuutti tan ariifadhe maarrakkoo qaba laakii 500 gootan namni 2,000 erga laaltanii 2,200 waan ta'e erga laaltanii 1,000 laakii godhe maarrakkoo qaba fakkeenyaaf taa'eetumaan sin laalaa jira miti akkanatti qinaatiidhumaan jechuun jaalalumaan maali yoon ishiidhaaf laakii godhe maarrakkoo qaba maaltutti isti sammuu keessan amansiisaa yeroo tokko an akkasuma ofiin jedha yeroo achi jiru viidiyoo nama tokko nan laala yoo nama rarrullee baate maarrakkadhe birrii meeqanitti baasa birrii ittiin baasu ittiin fiigu asuma taa'ee laayik gochuun dadhabaa yoon viidiyoo ishii ilaaluu baadhe yoon itti tolu dideen jira viidiyoon tokko amma anis sin silacha'uu hin danda'a namoonni tokko na jibbuu dandeessu hundan jaallattan sirriidhuma kun laayikii waan godheef maarrakkoo qaba jedheen of gaafadha dhugaa waaqayyoon fedhe laayik gochuu fi kan hin qabne laayikii godhaaf mee laayikii 200 bichaa maal jechuudha maal ta'a nama 2,000 laale namni 500 yookiis 1,000 laayikii gootan warrumti na laaltan kun anuma ishii kana lagun kun anuma ishii kana kan maal yoo laayikii naa gootan tisaachuun yenee qonjo yenee abiibte yenee galbii yenee qonjo tisaachuun arbiffaanii lakkoofsa 6dha wanti neen 3 4 5 tissa jedhu mitiire tissaa jechuun lakkoofsa 6 qonjoo kosii deebisiiran jedha amma dandeetti gootti yoommoo tissaa jechuun afaan biyyoota garaagaraatiin jecha biraatti ta'ee adaraa keessan koomintii irratti barreessaa fi dubbifatti afaan oromiffaan barreessaa fi isiniin jedha obboleettiin koo tokko immoo na fayyadeera talbaanii anuu akkamitti fayyadamaa jette yaanchi laayikii heenu Bayeessaa baga si fayyade siin jedha achi dhimma keessan yoo argitanis argaa achi firaashii dhoksee dadhabe aboo isinitti taatu nan arrabsin illee amma naa jiraadha firaashiin tarfii ta'eeti yeroo sana ta'uun tokko dubbadha haati kiyyana ilaa dhukkubsannaanan irratti dhuftee naaf yaalamtu dheena akkuma keessan innaa qarqarna godhu Dubaay jiru sana birrii ergee bichisiisee iseedhaa keessisee jechuudha ammas waaqayyoo faa galata innaa dhuftu shumatti rarrafa malee keenya jira akkasa sinin jira sinan jaalladha isheen talba fayyadamte talba si fayyade suni galii sin jira kaleessallee dheengaddarra sin hojjedhe miti viidiyoo kaleessallee itti bee fayyadame akkanatti bakka tokkotti ishimee jira jechuudha waan bareedu dhugaa qaqallaalii kanan bareechu kanan sinin jira maalan irraa fadhe immoo kana jaala injiraaree waan irraa fadhe sanaafis deebi'ee shaara qibaati siif sirree deebiseera screenshot godhi itti mariitii naa ergi dhaqeen suuqidha gaafadha Itoophiyaa meeqanaan jettee jirta gaaffiin baay'eetu jira gaaffii soorsaanii viidiyoo soorsaa waraabee irratti obboleettii keenya tokko waaqayyo dhimma ishee haa dheeressu waaqayyo dafqasheetti gatii godhe horiin sun bitamee fi jira gaaffii jirratti gaggaafatan meeqaan bitame warri jettan jirtu meeqaan akka bitame laayivii irratti warri laayivii irratti hin dandeessanidha yaada sababni isaa hojirra ooltu ani nan yaada waan ta'eef isti laayivii irra seeneetan koomintii makeessan kanarratti eega warra cidhaata hojjettan yoo isin mijatee cidhaatis hojjettan koo cidhaatii kana sanaan hin jiru saatii kanatti ramadaana keessa nan beeka yoo isin danda'ame koomintii kanarratti isin eegeen laayivii seenee soorsaa ajabaatu xiqqoolee hin jiru itti meetan isin akka deebisuun jedha meeqaan bitame gaaffii soofaa fi kumsaatini biiffee maanni kanneen kana fakkaatan siree algaa siree jettee na gaafattee jirta soorsaa meeqa itti gaafattee jirta obboleettiin tokko isarree kophaadhuma si deebisiisa siifaa deebisu soorsaan waan inni sinii deebisuu dhiibsuu isa kana dhimma mataa ofii qaba waan ta'eef sinii deebisan sinii jara sinan jaalladha akkaminarraa deeme miti dhugaa waaqayyo jarraaf naan jedhaame ani silaa sagalee sin dhungachaa oola
Sinan jaaladha naa jiraadha dhugaa laayikii godha amsu sorry laayikii godha amtu sinitti badumtu sinitti dirratu wifi madamiitiin laaltu ani daataa guutee tanas jedha birriin itti naan kaffalamne homtu ka'ee ganda mucaa koo boojjisaa akkanatti gizee 3-4 shurraabii gizee 2 sinitti geeddaradhe mucaa koo boojjisaa talbaa mataa na laqallaqee qibaatii rifeensa na laqallaqee video jedhee tadi commenti like gochuu dadhabde namni dhibba bicha like gootu namni dhibba lama yee nama kuma lama ilaaltanii taatanii ilaaltanii moo urumti ilaaltan like godha like anu gaafan guddadhe diina ko ano onan bae mataa keerra naaphe warri ollaa maraattee naan jiru yeroo tokko namni keenya baay'inaan waan intinii kanan beeku waan ta'eef sinan jaaladha sinin kabaja idimee keessa naaf dheeratu naa barreessaa naan didanii ayyaana soomii kanaanii maal akka jedhamu afaan arabiffaan jalaa bade sinan jaaladha akka amantaa keessanitti warri ortodoksiis warri musliimaas humna sinii haa ta'u soomni keessa sinii dhaga'amu my habiboche my galboche I love you. Okay, sinan jaaladha waan biraallee asirratti naa barreessaa komentii amma siniin gadhiisa yoo eeyyee laayivii seenii dhufnee amma ittiin bite nutti haa himu jettanii naa barreessitu komentii yoo immoo eeyyee ammas kan biraa laayivii seeniiti waan ajajannutu jira jettanii naa barreessu waan asirratti qirqir jedheef immoo mucaa tura feeka yeroo tokko qirqir asirratti jedhe wayni ijoolleen baay'een immoo jirtu obboleewwan baay'een immoo fayyinni kee fiixaanaa ba'u malee fayyaa ta'e malee umuriin kee haadheeratu waliif jiraadha mana umuriin keessan haadheeratu dhugaa rabbi sinan jaaladha naa jiraadha isinirre naa jiraadha hundi keessan warri na jaallattanis warri viidiyoo kolaaltanis jibbitanii na tuffattanis warri mootti gammaddan ilaaltanis sinan jaaladha anu gaaf tokko siniin babbareeda sababni isaa dhiqachuullee inni qaddan sobu Abrahaamani meegaaf tokko akkana sinee godha asitti dibadheen hidhan biraa isatti dibatu tokko 2 3 dibadhee dhufeetan na laaltu waan isinii fakkaadhu waan isin jaalladhuuf nagaan naa tura komentii naa barreessaa laayivii irra galii yoo jettan sinan jaaladha. Ciao.